jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Seenaa. Hay rakkataa guddaa akkami nagayaa numa jirtaasa? Numaan jira galata rabbii. Baga jiraatte ammallee jiraadhu har'a maatu si fide hoo? Somattiin haajamee dhufe. Mee gattaa naa himi haajaate? Haaya rakkataa guddaa maal haajamtee dhufte mee naa himi? Kitaaba rakkoo keessaa akkatti bahan nama barsiisu tokko barreesseetiin waan itti maxxansu dhabee rakkachaa jira. Kitaaba rakkoo duraa nama baasu barreessitee waan itti maxxansitu dhabdee rakkachaa jirtaa? Eeyyeen. Atiis rakkoo hojii akkuma rakkattee jirta yaa rakkataa guddaa rakkoon tun maal sirraa barbaaddi qoy? Baranii fira kiyya caalaa rakkootu na barbaada. Dhugaa keetii yaa rakkataa guddaa bargaa namni nama waan qabne kana hin barbaadu yeroo takka takka firrummaan keetuu yoo ati rakkataa taate osoo waliin lolin akkanumatti lafarraa ka'ee siin ooda. Tananuma jee salaamtuma rabbiitu yoo jetteen wayiin irra barbaadaa jeeti fuula sitti guura. Irra guddaan namaa gaafa rakkoo keessa jirtu sin jaalatu gaafa rakkoo keessa jirtu deemnurraa jaanii si ari'anii gaafa abbaa qabeenyaa taate dhufanii damiina sin jaan. Dhugaa keetii gaafa qabeenya horte haajii fi damiinni suma kan duraan boo sin jechuu ture hundi boos sin jaami. Damiinni kisha keetii quba qabaadhu gaafa kishni kee duwwatees haruma damiinni isaanii jiruu deemanii. Dubbiin akkuma kanneessaa sani kanneesni haruma mootiin isaanii deemaa miire akkas ilaal kunoo. An kanin jiru arraan tana maaliif uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatte? Uffanni kun buburreedhaami? Buburreen kun maal ibsaa ni beektaa? Maal ibsaa? Yeroo qaamni si madaawee si fayye godaannisa hafaami? Uffanni kun godaannisa jireenya kiyyaa ibsa. Anis jireenyi kun na waadee jira naan jechuuf deemta? Hiisila laal uffanni buburreen kun rakkoodhaan akka boqqollootti waadamuu kiyya ibsa. Hay atiis rakkataa guddaa turte gaa. Rakkataa guddaa pilaas piroomaksiin ture waani barate amma yuunivarsiitiin ani irraa eebbifametti barachaa jirta. Yuunivarsiitiin rakkootuun barbareedduudha yeroodhaaf rakkattuus barnoota guddaa irraa harkatta barnoota yuunivarsiitii irraa harkanne. Namoonni gurguddaan addunyaa kanaaf furmaata fidan kan dhaabbata gargaarsaa adda addaa gad dhaaban akka yuunivarsiitii rakkoo irraa eebbifaman ni beektaati. Eenin beekaa warra miskiina waan nyaatu hin qabne kamana galu hin qabne hoomlas turanfaatu jabaatanii jijjiiramanii rakkoo waan taate waan beekaniif dhaabbata gargaarsaa adda addaa gad dhaabanii rakkataa gargaaru jiran. Benjamin Franklin kan doolaara Ameerikaa gubbaa jiru sanuu akka rakkataa guddaa ture ni beektaa? Ani hin beeku ammaan sirraa dhagee. Laal Benjamin Franklin rakkataa guddaa ture gaafa osoo nyaatiin agabuura fe'ee hundaa jira namichi ammaan tana doolaara gubbabbehe kun. Rakkataa guddaatu doolaara gubbabbehe naan jeeyigaa. Hiisila rakkataa guddaatu doolaara gubbabbehe bar atiis laal jabaattee qarshii Itoophiyaa gubbabbahuu qabda. Waaw galatoomi inspire na goote anis osoon abdiin muriin jabaadhee hojjedhee qarshii Itoophiyaa gubbabbahuu qaba. Laal amma rakkataa guddaa kiyya rakkoo irraa hijaan qaba rakkoo waliigaltee alaa galtee na duulaa baate amma nutis waliigallee alaa gallee rakkoo duuluu qabna. Akka nagaa itti duulaa miti itti duulla laal diinni kee diina kiyyaan siin jee anafaa waan rakkoon na goote cittoon gaalan gooneen siin jaa. Fakkeenyaaf amma an ka'ee yoon si gargaaree rakkoo teessirraa fure akkamiin laaluu qabdani beektaa? Akkamittiin laala? Akka nama diina si duulu jiru obboleessa kiyyarraa maal feetaa jee sirraa dhorkeeti gaa. Na'am rakkataa gargaaruun diina isa miidhu jiru irraa dhorkuudha. Nama keenya kawaan beene barsiisuudhaan kamana hin qabne mana isaa ijaaruudhaan yatiima haadha abbaa hin qabne fi qabnee gargaaruudhaan rakkoo irraa hijaa baana. Akkana laal nama keenya rakkoo ilaaluu hin qabnu rakkataa osoo hin taane rakkoodha jibbuu qabna rakkataa keenya fi qabnee rakkoo irraa achi ariina. Tichuwaan jettiimii faranjiin nutis wal gargaaruu qabna yatiima haadha abbaa hin qabne kan nama isaan gargaaruu hin qabne meeqaan tantu jira isaan kanaaf fi qabnee waan barbaachisu isaaniif guunnee akka baratan godhuu qabna. Fayyaaday galaanaa gaaromsaa maal jeeni beektaa maatii dhabuu mannaa maatii dhabaa wayyaa haadha abbaa dhabuurra haadha abbaa hiyyeessa qabaachuutu irra jira jechuusaati. Tanaaf yatiima haadha abbaa dhabee qalbii cabee ofii qabuun dirqama lammummaa keenyaati. Rakkataa guddaa kiyya gama kitaaba keetii hoggaa deeminu atiin kun akkaan si ilaalutti nama bilchaate kitaabni kee akka ilaalcha namaa jijjiiruu abdiin qaba. Namni keenya irra guddaa yeroo ammaa qabeenyaan wal madaala qabeenyaan si kabaja beekaa keenya meeqaantam waan dhabaa hiyyeessateef tuffatee lafa gatee jira. Kitaabni kee akka meemeenaa himati. Kitaabni kiyya chaaptarii takka hayyuu hiyyeessa dhageetii dhabee jira. Fayyaan aadee eega kana qabaate Umaree Alii maal jeeni beektaa? Hayyee maal jee? Gawwaa keessi darsaa maallaqni ulfeesse hayyuu ifaa biyyaa
waa dhabni dhoysee jee. Aboo waa dhabni haa dhabamu. Kitaaba kee ispoonsorsiifiin godhaa waliigallee alaagallee ilaalcha namaa keenyaa jijjiiruu irratti nama keenya kakaasuu irratti waliin qabsoofna. Maal nama keenya qofa, we will make the world a better place. Yes, dhandhaarraarraas, for you and for me, for all of us. An rakkoon bara waa hedduu na barsiiste. Rakkataa kiyya, ammallee rabbi si haa rakkisu. Rakkadhuuti waan hedduu nuu baradhu. Amma kitaaba yoom ispoonsor naa goota? Baruu ganama naa kottu rakkataa kiyya. Tole, nageen naa turi.